shakkina kawakni jedhe tokko nafuu ijaan argina irraafamina oma shakkina kawakni jedhe tokko maqoota hunduma irra caalu namni gaafa dhalatu maqaatu mogga kan Yesuus utuun dhalate maqaan mogga eenyu jedhama jennaan ituu even dhalachuu Yesuusin dura waggaa 700 dura karaa Isaayyaas maqaan isaa mogga gaafa maqaatti baasanii namni tokko akkan jedha gaafa dubbatu namoonni baay'een akka maqaa isaanii miti jedhu namoonni tokko immoo akkuma maqaa isaatii jedhu namni tokko maqaa isaa difaabbaachoodha hojiin isaas difaabbaachoodha tokko maqaan isaa obseedha hojiin isaa immoo jarjareedha waan jaladha Yesuus akkuma maqaa isaati ameen maal jettan ameen fedha balaati ameen jedha ameen Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa jaarratti akka jedha mucaan nuuf dhalateera ilmi nuuf kennameera humni mootummaa isaa gateettii isaarra jira maqaan isaa gorsaa dinqii waaqayyo jabaa abbaa bara baraa hangafa nagaa in jedhama haa jedha Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 Yesuus maqaan isaatu dinqii Yesuus maqaan isaatu hangafa nagaati maal jettan amen Yesuus nagaasii kennamiti Yesuus ofuma isaatii nagaa amen Yesuus qoricha sii kennamiti Yesuus ofuma isaatii qoricha amen maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u amen dhagaa namoonni Yesuus kana fudhachuudhaaf simachuudhaaf maaliif jalqabanii yoo jettan salphatee dhufe gadoof buusee dhufe baay'ee karaa namni neemnee dhufe akkaataa namni neemneetti dhufe Israa'eloonni akka Masiin dhalatu beeku garuu sanyii moototaa keessaa akka dhalatu waan beekaniif sanyii moototaa keessaa eeggataa turan akkasumas mana mootii keessaa dhalatanii eegaa turan ni garuu sanyii mootii keessaa miti kan inni dhufe mana mootiittis miti kan inni dhalate Yesuus kan isin ajaa'ibu dallaa horiitti dhalate dhalachuun Yesuus dallaa horiitti maaliif dallaa horiitti dhalate Yesuus isa kanan xiqqoo isinitti wangeela Luqaas boqonnaa 2 gaafa dhattanii dubbiftanii yeroo sanatti lakkoofsa 1 yeroo sanatti mootummaa warra Roomaa keessaa kan jiraatan hundinuu akka caafamaniif Awugisxoos mooticha biraa abboommiin ba'ee jedha Awugisxoos mootiin kun mootii warra Roomaati mootii warra Roomaa kun maal jedha namoonni biyya koo keessa jiraatan hundumti isaanii bakka itti dhalatanitti dhaqanii hagalmaanii bakka itti dhalatanitti dhaqanii maqaa isaanii hagalmeessanii bakka dhaloota isaaniitti bakka jiranitti utuu hin taane bakka dhalatanitti bakka itti dhalatanii guddatanitti dhaqanii of awaamsisanii achitti maqaa isaanii hagalmeeffatan jedheetu Awugisxoos mootiin Roomaa labsii akka biyyaatti baase dhaggeeffadhaa labsii akka biyyaatti yeroo baasu Yoosef kaadhimaa qaba Maariyaam kaadhimaa Yoosef odoo kaadhimamanii jiranii hafuura qulqulluudhaan ulfooftee jirti ofitti fudhachuu saalfatee jira ergamaan Waaqayyoo ofitti fudhadhutti jedheera labsiin kun gidduu kanatti labsame labsiin kun yeroo labsamu Maariyaam mucaa godhachuudhaaf yeroo xumuraarra jirti akka afaan keenya ammaatti bolonni garaatti baatanii gaafa dhufanii kadhadhuu fi hammam goseetta yeroo jedhuni ji'a koo xumureera akkuma kana ji'a xumurteetti Maariyaamii ji'a xumure mootiin Roomaatii beeksisa baase tokko ta'e kanaaf mana utuu qabduutu mana baate malee mana dhabdee miti wanti mana asee baase labsii mootummaati labsii mootummaan mootiin Awugisxoos bushaan warra Roomaa baase kun ishee dirqamsiisee jennaan dirqama ishee baate Yoosefii wajjin deemaa jiru utuu deemaa jiranii dhaggeeffadhaa asirratti lakkoofsa caafamuun
nama kun isa jalqabaa ture. Innis bara Qereeniyoos Sooriyaatti abbaa biyyaa turetti ta'e. Bara Sooriyaa. Kanaaf namni hundinuu adduma addaan of caasisuudhaaf gara mandara kutaa biyya itti dhalatee dhaqe. Eessa dhaqaa jira? Hello? Gara biyya isa kamii dhaqaa? Gara biyya itti dhalatee dhaqe. Yoosef sanyiin mooticha Daawit keessaa waan tureef Galiilaadhaa mandara Naazireet ba'ee Yihuudaa keessaa Beetlehem mandara Daawit ga'e. Dhaggeeffadhaa. Yoosef humti kun as dhufaatiinsaa sanyii Daawit keessaati. Daawit mootii Israa'el isa lammaffaa. Waaqayyo Daawitiin mootii Israa'el isa lammaffaa godhee kaa'e. Bara Saa'ol tuffatame keessaa Waaqayyo Daawitiin ni beeka. Kanaaf Waaqayyo Daawitiif waadaa galeera. Waadaa galeen kaa inshaan Waaqash. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Beda badaati ameen jedha. Ameen. Waadaa galeen jijjiiroodhaan maala. Waadaa galeen jijjiiroo. Ameen. Daawitiif Waaqayyo waadaa galee ture. Waadaan Waaqayyo Daawitiif galee bara jireenya kee hundumaatti bara biyyi lafaa kun jiraatu hundumaatti sanyii kee keessaa mootiin inni buutti. Ameen. La kan biyya kana fayyisummoo sanyii kee keessaa dhalataatti. Kun kakuu Waaqayyo Daawitiif galee akkasumas banaa siifan kennaatti jedhe. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 irra inni mallatticha banuu danda'u argameera jedhee 5tti caafame. Waldaa Filaadelfiyaatiin immoo ani balbala namni banuu hin dandeenye si dura kaa'eera ittiin jedhe. Banaa sana immoo sanyii Daawit keessaa kan ta'e. Abeel siin galee. Furtuu kamiin mootiin furtuu qaba. Mootii gaafa taatu furtuu sitti kennama, qulfii sitti kennama, bantuu sitti kennama. Bantuun Daawit hirka ture, Yesuus hirka gale. Kanaaf Yesuus immoo Phexros fayin akkana jedhe, ani jedhe bantuu mootummaa Waaqaan isinii kenne. Mana oda balaati ameen jedhamis. Dubbittiin fagoodha namoonni nyaafoo sana isinii deebi'a. Yesuus Maariyaam irraa dhalachuu barbaade gara Maariyaam dhufee boqote. Yoosef maqaa galmeedhaaf gara mandara Yihuudaa dhaqe. Sababiin isaa mandara Beetlehem kana keessa yookiin mandara Daawit kan jedhamtu kana keessa achitti dhalate Yoosef. Biyyatti dhalate sana dhaqe. Maariyaam islaamnuma sana. Kanaaf wal qabatanii deemaa jiru. Utuu deemaa jiranii mandara isaa gahan Beetlehem. Beetlehem jedhama. Mandarri Beetlehem kun immoo Beetlehem jechuun mana Waaqayyoo jechuudha. Iddoo Waaqayyoo jechuudha. Jecha Beetel jettu kana kan moggaase Yaaqoobi. Yaaqoob mana abbaa isaatii baqatee utuu deemaa jiru aduun itti dhiinaan dhagaa baraafatee tun ciisu ergamoonni Waaqarraa dhufanii Yaaqoobii wajjin haasa'uu jalqaban. Tokko inni kana dhufe. Gaara Beetlehem kana gaafa dhufu erga biyyaa ba'ee tureera. Erga safara gadhiisee tureera. Utuu deemaa jiranii sa'aatiin isaa immoo yoonaa halkan. Yeroon isaa immoo yoonaa maali jedhe? Guyyaatti halkanii. Halkan waan ta'eef dukkana waan ta'eef deemuun itti ulfaate. Ituu karaa deemaa jiranii Maariyaamitti ciniinsuun dhufe gaadhaan mala dubbiin asi. Maariyaamitti yeroo ciniinsuun dhufu namooti baay'een isaanii biyyoota jiranii biyyatti tatamsaanii gara biyya dhalatanitti deebi'anii waan jiraniif manni namoota baay'ee keessummaadhaan guuteera. Kanaaf Maariyaamiif Yoosef manatti boqotan naman, lafatti haara galfatan naman, mana namoota baay'ee seenuuf yaadii godhaniiru. Kan kee argachuu hin dandeenye. Iddoo naman isumayyuu dubartii ulfaatiif iddoo kennuun ulfaata. Gaafa laalan isheen ulfa guutuun
Yesus manaket. Amen. Lappe ke argata laata Yesus. Amen. Jireenya ke argata laata Yesus. Iddoo argata laata Yesus. Hello. Waldana. Sabana. Yesus iddoo qabda keessummaa iddoo qabdaat. Wayyo, iddoo qabdaat. Argata Yesus bakka lappe geessa. Siduu kan bojanna. Wangota bolla qabas mirrooti manne qabul mina malabatti matarkifatu qabu. Argata laata Yesus. Warri deessan beetu shamarra. Cini sunama mulfaata akka ta'e yaada. Namooti baay'een kan dhugaayiru, kan nyaataayiru, kan waan garaa garaa hojjetaa jiru. Garuu masii jiraataa kan ta'e, fayyisaa kan ta'e, olii kan dhufe, masii jiraataani fayyisaan biyya lafaa lafatti matarkifatu dhabe. Itu anan nama gochuu danda'u akka wanta waa gochuu dandeenyuuf kune. Ituma barbaadanii warra horii eegan tokko bira gahan. Hanganna ajaa'ibe warri mana qaban Yesuusiin dhabaniitu warri mana hin qabne Yesuusiin argatan. Maaloo beekamiin jedhi nama. Warri mana qaban misiraachoo dhaga'uu dadhabaniitu warri mana hin qabne warri fira hin qabne warri horii eegan suni wayi itti bitamanii eeguta wayi kan isaanii eeguta manni waa'een isaanii baay'ee wanti caafamee jiru wayi kan namoota biraa eeguu danda'u ta'a garuu kan isin ajaa'ibu hojjettoota dammaqoo turan eegdota dammaqoo turan hoolaa eegaa jiru ituma isaanii eegaa jiraniitu Yoseefiif Maariyaam gara kellaa horiitti dhufan gaafa dhufan baay'ee kan garaadha yaada tokkoon isinitti isa eegdoti irra ciisan illee hin arganne siree eegdoti irra ciisan illee hin arganne Yesus maal argate beektu isa horiin irratti nyaattu isa horiin irratti bishaan dhugdu isa horiin irratti nyaata nyaattu isin gaafa daa'imni dhalatu maarramiyaa waan ta'e itti martu miti Yesuusitti sun hin godhan halkan qorra keessa bakka dhabe Yesuus garuu lafatti galuu meessa namuma sadaqaa dhume